appeal to stop the violence and killing of innocent civilians in Ethiopia. Dear Senator Patty Murray, we members of the Oromo community of the Oromo Community Circle of Seattle Oromo Community Association of North America appeal to you that the United States government for an immediate action to stop the violence of killing of innocent people in Ethiopia. For over a year, the government of Ethiopia has been carrying out undeclared war on the Oromo people in Wallagga, Gudii, and Borno zones. Without appropriate legal justification, just imprisoned over 9,000 people and failed to protect students and civilians from violence. We are citizens of the United States with Oromo heritage. Although we live here in peace, our relatives and friends in Ethiopia face immediate Voice up. Women, children, and farmers and pastoralites and the students are dying daily because of the Ethiopian government is neither unable to contain the violence or it is intentionally conducting undeclared war on some part of the Oromia regional state. At the time when the country needs peace and stability as it moves closer to national elections scheduled to take place in August 2020. The government of Prime Minister Abiy Ahmed is expanding military operations in Wallagga, Gudii, Borno zones. In the meantime, civilians are dying from violence in all regions and Oromo students are violently attacked, some seriously injured or killed at universities in Ammaa region since August 9, 2019. First, the military operations in Western and Southern Oromia regional state began shortly after the Oromo Liberation Front. The leadership returned from Excel in September 2018. Although the OLF agreed to participate in the peaceful political processes in Ethiopia, the government deployed in the National Defense Forces to Wallagga, Wallo, Gudii, and Borno in December 2018. Alleging the suppressed armed OLA combatants instead of the giving peace a chance, the government rushed to declare war on a small group of OLA, Oromo Liberation Army. Fighters who did not disarm without adequate consultation, either with the OLA or the other stakeholders, nor did the Prime Minister present the case to Parliament as it is required by the Ethiopian Constitution before imposing a state of emergency on any people. But these zones were placed under illegal military command posts since late 2018. Going on for over a year, the conflict in Wallagga, Gudii, and Borno zones are disrupted the lives of peaceful population and normal economic activities. It is now reported the government soldiers are engaged in burning of houses, destroying farmers, cornfields, coffee trees, and forests to flush out armed combatants using the command post control. The government has suspended their constitutional rights of the people and has arrested. Therefore, we are gravely concerned by the escalating military operations in several zones of Oromia, the death of students and other civilians, and the failure of Prime Minister Abiy Ahmed's government is contained violence and creating stability just few months before an important national election. Besides claiming the lives of many innocent people, the conflict in Wallagga, Gudii, and Borno and Wallo is one of the brink of causing economic collapse and massive starvation in these zones in the near future. As U.S. citizens, on behalf of our relatives in Ethiopia who are suffering, we strongly request the U.S. government to provide relief to the Oromo people by putting all necessary pressures on the federal government of Ethiopia and the Prime Minister Abiy Ahmed to end the war in Wallagga, Gudii, Wallo, and Borno zones immediately and stop arresting students who are protesting government repression and its failure to establish peace, stability in the country, and behave responsibly. Good job. Galatoma fayyada hedduu uffata kanatti aansee Hussein Daddy sagalee sirriitti kamma wanna filannite Hussein Daddy stage wala dhageenyu Ali Isi amma Okay wala dhageenyu Hussein Daddy Jolle buddifanne kana booda isma bara dhaabadhu kanatu gaarii isa bara dhaabadhu
kana duraan dursee uummanni keenya kan magaalaa kanatti irra hiriira nagaha obboloowwan keenya akka biyya keessatti dhumaa jiru lixa wallaggaa keessatti kella wallaggaa keessatti gudii keessatti boorama keessatti waliigalatti kutaa oromiyaa keessatti uummanni keenya har'a dargaggeessa qeerroon keenya shamarran abbootiin haawwan keenya agarteetiin kadhumaa jiraniif baatanii har'a kanatti hiriira baatanii mootummaa biyya kanaa dura dhaabbannee mormaa mootummaa Dr. Abiyyiitiif gabbaanii agartee obboloowwan keenya kadhumaa jiru halkanii guyyaa keessatti ammoo lixa wallaggaa keessatti naanna oromiyaa kutaa wallaggaa keessatti duguuggaa ilma namaa sanyii ilma kana namni taa'ee har'a laalu hin jiru. Kanaaf har'a kanatti baatanii uummanni keenya wal bira dhaabachuuf sagalee walii dabarsuuf kun hedduu nama gammachiisa. Fuula duraafillee kanuma kan qabnu kan baasullee kanuma. Kanatti aansee wannan jechuu barbaadu mootummaa sanyii duguuggaa mootummaa mililik kana mootummaa Dr. Abiyyiin mililikii agarteeti mililikii kasanyi harka muree harka numure har'aa miti gaafa Oromoon iyyuu qabaataa ture gaafa inni masaraa mootummaa keessatti lafee mililik baasee jedhe gaafsan gaafni ala baanee iyyaa turre. Kanaaf har'a baane ammoo har'a baanee borullee bahuuf deemna. Kanaaf dhaamsi an qabuuf sanyii duguuggaa ilma namaa kana dhiisa. Uummanni Oromoo qeerroo Oromoo ala ka jiruuf ka keessa jirullee wal quba qabna hiriirri addaan hin cinne bahuuf deema. Kanaaf sanyii duguuggaa ilma namaa irratti gootu kana ka haawwan keenyaaf obboloowwan keenya ajjeeftu kan nurraa dhaabii siin jenna. Kan lammeessu ummata Oromoo kutaa Oromiyaa keessa warra jirtan warra obboloowwan keessa dhumaa jiru Wallagga keessatti Gudii keessatti teessanii warri ilaaltan isiniif dhufaa jira kan kana godhaa jiru bor Arsii dhufaa Baalee dhufaa naannaa mara dhufaa jira. Kanaaf teessanii walitti ilaalina gabbaha iyya walii dabarsa obboloowwan keessa kun sanyii duguuggaadha waggaa 150 kan bulchatu wayyaanee agarteetiin mallasi boolatti guure Dr. Abiyyiin qabri baasee har'a agartee nurratti lafa dhiichisa. Kanaaf osoo kiristaana hin jenne osoo islaama hin jenne dhaamsa uummata Oromootii qabu uummata biyya jiru naannaa kutaa mara keessaa baha uummata kanaa sagalee ta'aadha. Har'a Wallaggaa waan dhaaf waan Wallagga irratti xiyyeeffatanii hin beekan. Maaliif uummata agarteetiin ufiin boon uummata Oromummaan boon kana ishuun wannan jechuu barbaadu. Kanaaf uummanni Oromoo warri teessanii ilaaltan qella Wallaggaa keessatti Gudii keessatti Boorana keessatti hin taa'ina isiniif dhufaa jira bor Baale dhaamsa qabu keessa yoo akka nama Baalee dhufeeti uummanni Oromoo maanguddoonni Oromoo qeerroon Baalee wayta abbootiin keenya akookonni keenya gaafa uummanni Oromoo dukkana keessa jiru warra diddaa gabrummaatii jedhee dallaa mootummaa habaayyaa cabsee ala bahee warra kajinaa raafuu guutuufaati. Kanaaf har'a maal sirraffisee